bisaan warri ollaa kanaa dhugu sun yoo bisaan taate bisaan suni wanni gubbaa jaaranii jirtu harraangessi gubbaa gal allaattiin gubbaa galti jaldeessi gaaraa gubbaa gal waraabessi halkanii guyyaa yaa'ee dhugu immoo wanni nu yoo keessadha qaban dhumsun yoo wanni sun waan ilmi namaati fuutee baattaate nu akkinu jirra akkas. Jiruuf jireenya namaa fi lubbuu qabeeyyii hundaa fi bisaan murteessaa. Haa ta'u malee bakkeewwan gareetti namoonni jireenya isaanii keessatti yeroo dheeraa bisaan barbaadu irraa dabarsu. Kaaba Keenyaa keessatti bisaan argachuun rakkina bara dheeraa furmaata dhabu ta'e. Bokkaan yookiin roobii qaqallachuu fi booniir deddeebiin mudachuun uummata kaawuntiilee Marsabeet, Turkaanaa fi Siyooloo guddoo miidhe. Bara 2022 hongeen cimaanii gaafa Afrikaa waliin geette Kaaba Keenyatti horii yookiin beeylada miliyoona 3 galaafate ture. Horsiisee bultoonni jireenyi isaanii guutumaatti horii kan irratti hirkatu garmalee dhiphatan. Loon, re'ee fi gaalii isaanii madda jireenya qofa osoo hin taane waan ittiin boonan ture. Amgaruu hedduun isaanii harka qaleeyyii ta'anii hojii barbaada gara magaalota gurguddoo godaanan. Kaan warqee yookiin dahab barbaaduu fi qota lafarraa tafan. Dhiyeen kana ganda kaawuntii Marsabeetii bulchiinsa Mooyalee keessatti argamu daangaa Itoophiyaa irraa guddoon fagaanne daawwadhe. Ambaal jedhamti. Laf diriirtuu horiif toltu. Garuu rakkoon bisaanii waan himanii hin dhumne. Ganamsaatti 12 ambaal guyyaa fakkaatti. Aduun daftee waan baatuuf. Yosuun namni diqqaa guddaanii bisaan dhaqata. Yooyyaa. Sasa fayyuma. Fayyaa. Am ganam. Saa 12 fi walakkaa. Bakki isaan bisaan waraabuu deeman gaara kanaan achi. Gaara kanaan dudduuba. Maqaan kiisira jaarsoti warran baaloti. Bisaane bona akkuma kana kanum dhunnu. Bon bisaane hin qabnuyyuu kunillee maddaan hin bokkaa waaqa roobeeti. Waaqa roobee bona siin fooqatte kaane malbee baalleedhaan kun kiiloomeetira dhiyaatullee akkanii itti yaa'an. Taaba kana hakkee fidamuu jira. Ollaa kana namni hagam? Ollaan min 350. Ollaan min 350 bisaan kan dhugu. Bisaan kun odooti yoo nu agarru bisaan dasaa dhugaatiif. Dasaan waan taadhiif hin qabnu kan dhugu. Isaan qulqulluun dhuguu hin qaban ilaalu daan harraan keessa hallaatti ilaalu. Bineensillee kan dhugaa kan hin qabnu dhumna malee isaan giriindoti as garta kana waan faayidamaan nu qaban garaan nam dhukkuba namiin kaasan nam bibbisa. An boruu ganam saaga mollaa baate kunuu yoolla irra fagoo. Ganamaayyuu barraaqa haye faadee ba'e. Anaan hojjetallatti amma karibu saa 8 yoo ga'u. Guyyaa cufa kanuma waraabdu moo guyyaa heessaa gama waraabaddu? Guyyaa cufaayyuu haye ilmaan timaatan ilmaan na torba bisaan so jarkeeni lama galo ilmaan hin oolchan. Diiram cufsiin bareeda kun handee. Rakkoon bisaanii ijoollee isaaniitti bahu ta'ee jira. Maatii isaanii qarqaaruu fi hedduun man barumsarraa guyyaafatu. Anki roob guyyooti. Iskuulaan kamullee naan baaloo. An bisaa waraabuu dhufe. Rakkoon bisaanii ta'e jirtu. Halkan saa 8 lafa haanii bisaa yaana. Bisaa yaa'uu ishii kan uttaan. Maddo jawween itti galtu. Dhaabuun bisaanii harka nu qabdu. Ayyuu gaaragatu. Gama da school yaana bisaa waraabuu saaddi bisaanii dachaa hin taane schoolin chileeru. Maallimootii nu gaafatti. Maamma school chileeru isaanii ta'uu dhaanti gisee jufa. Kan malee bisaan naannoo kanaatti argamu eel tokko. Kunis kiiloomeetira hedduu ol irra fagaata. Fageen malee bisaan kunin gar malee kuroo yookiin akka malee sooddi qabanii jechuu. Sadarkaa sooddisaa kan dhaabbanni fayyaa addunyaa eeyyamir dabruu qorannoon argisiisa. Kanaaf namni dhuguu hin dhukkubsata yookiin fayyaa dhaba. Ollaan irra kiiloomeetira 12. Hojii kan duddu jiru nam kaasan ammallee. Gargala kana. Nam kaasan ijoolleen kaasan nam guddan kaasan. Nadhaanii. Am kanumaan nu goomina kanum dhuguu jiru bisaan giriin kan. Bokkaati.
Bushaan garaan finni kan wanni jirruun kanuma bushaatu bineensaa jirra walatti ilmi namaatti hin jirru warri abbaan. Kan khariibuu 60 laftan kee jira. Laf biyya bisaa warra keessa jaajan haroon gurguddoo qotan haroo qotii dhufan hojjaa qotan akkanum saraaranii keessa guurratanii keessa saranii birayaan tokkollee torbaan tokko hin geetti jiitu. Garitti aan dhibin qabnu nam haasaan kanaa bira goominne kanumaa ayyaana. Kaawuntii Marsabeetii keessatti hanqinni bisaanii jiraachuun beekamaa. Olaawwan baadiyyaa akka Kambaaloo fi kanneen handaara lafarratti argaman keessatti uummanni beelaf dheebuun rakkoo hamtu keessa jira. Onaan addeen arbaa bootee ilmaan cituu jirti. Namni obba'uu jira. Huunno. Wanti illee nu laaltu sirkaalii gubbaa nu laalu nu gara jirruuf hin beennu hin baqanna yaayuu karaa baane namni aduu 7-8 taate manii agarsi yaayuu dabreedha. Warri baqatu kun beelaf baqata. Beelaf baqata. Waan nyaatan hin qaban. Waan nyaatan hin qaban. Waan dhugan hin qaban. Horiin hin jiru. Tanaaf baqata. Nu akka dhibaa jirra. Akka nu hordofee sirkaalii gafamentiitiif. Akoonti illee dhumnee armaajuu dhufee akka nu jirru nu laaluu maali. Karaa ajilii beelatiif ajilii deebi'u. Beelaan jirrame waan obba'i gajjuu garaacha. Naannoo kan keessatti hongeen yookiin bonii haaraa miti. Bisaan dhabamuun waan barbaraan keessa dabraa jiran. Garuu hagammaatti furmaata argachuu hin dandeenye. Mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa piroojeektii bisaanii eegalaa jedhanillee wanti hagamma mul'atee hin jiru. Ammoo wanni miimuun eel sun nuun qotiin eelii hin horo. Eeli horoo sun uriinuu danda'a hin dhugu. Karaa guyyaa cufarmaa fuudhanii huunnoo robbi geessanii eel sun isanii buseessin jedhani. Sullee haayuu dhabne namnu buseessullee hin garre. Dhaafee namaati bisaan kun fuudha. Waan lubbuun nu obaaftu. Heer keenyaa jalaatti dhiyeessiin bisaanii adda durummaanii mootummaa kaawuntii ilaallata. Miseensa Paarlamaa Mooyel Bakbuu Profeesar Guyyoo Waaqoo ollaan bulchiinsa isaa jala jiran hedduun rakkoo bisaanii qabaachuu ibsa. Warra kaawuntii kanas bisaan kun arda cufa qotuu malee waan gadi biyyaanii kadhatanii hawwanni danda'a waan kadhaa callaa hin kadhadhu. Waan kadhattiin argataa hin dhabdu yoo kadhadhee eelaa qaribuu fulaa 7-8 yaqonne sun callaan nuna waan akka malee guddooti. Maan jennaan kadhadhee namatti yoo kadhatu kaan siinaa sun tanaan siitochi. Ammoo beessa tokkolleen tagam sirkaala taawujii tanaan hojjechuu malu hin jirtu. Yoo ati nam gaafatu mee kaawuntiin teessan siin jedhan beessin teessan ta kaawuntii meeti. Maan namaan jette. Kaawuntiin qabna jechuun hin dandeenye hin qabna. Kaawuntiin teen beessa qabu jechuun hin qabda jechuun hin dandeenye hin qabna. Gantuu sirkaalii beessa labsuun erganii jiru. Fulaan wajiran fulaan wanu dhibuu jirtu fulaa sirkaal kennati ka walla keessa. Dhimkan gaafachuu fi bulchiinsa kaawuntii Marsabeetii bilbilee fi argachuu hin dandeenye. Warri Ambaaloo ammoo abdii guddaan jijjiirama eegachaa jira. Nu bisaan eele wayii nu qotan illee liqimsa nu kennan barbaada. Takkadhachuu feene.